rabshaa isa godhuun kabajaa isaa dhabuun wanni isii kana godhu kun dirqama waan kiyyoon amma keessa jiru namni ilaale waanuma gartee hadiyyaa sheekhaa fi kiyyoo kan namijee isi kan name santu waan isin viidiyoo irratti agartan ta'e sheekhaa fi kiyyoodhaa fi sheekhaaf kan nijanii harkatti itti kan namte kan isiin gartee hodoo sheekhaa geessi naan jette santu isiillee kana godhu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel Gola Artii Family bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin biraa jiraatu obboleeyyan kiyyaa warreen biyya jirus qabiyyaan baa jirus hundi keessanuu nageenyi rabbii isin biraa jiraatu jecha egaa hedduullee on babbate guyyaa rakkoon tokko jirtu numaan dhufa viidiyoo irratti olumaan baay'achuu barbaadeeti maaliif hedduu baay'inaan akka duraanitti bakkaan dhaqee wantoota tokko irratti viidiyoolee isin maraan jiru arrammoo jabdumaa tolla baase. Jabduun irra ol si baafte tun maal jechuun keessanis hafan qabu jechuudha. Jabduun irra ol baafte magaalaa tana keessa waa hedduu deemu jira. Namoonni tokko akkuma kanaan dura arguu turtan gartee namatti waa godhu, namatti maal godhu, nama cinaa dhaabbatu gartee miidhu wantoota akkanaatti deemaa jira. Haadha mana sheekaa, jaartii sheekaa agartanii jirtanii viidiyoo irratti anna dura kaameeraa kaayyattee viidiyoo waraabu jirti. Kaameeraallee maaliif keessaa jee gaafannaan yoon du'ellee namaan qabaa bishaan tokko dhaba bishaan kazaanaa dhugeetiin jiraachuu jira. Gabbeellee waa bitachuun fedhu akkana itti dubbattee ani immoo gabbee dukkaanaa illee waan barbaachisaa ilmaan saniif bitee mana kaayee isiillee kuma isiin ichirra gartee loltee hoo waan kana sheekaa geessi yookaan immoo naa deemee geessaa fi eega kaameeraa gartee kaameeraa sanillee cufe boodallee jaboo dubbii zaamana gootee amma ummachi deemeetiin naannoo mana balloodha. Naannoo san dhufee ballolleen yeroo ammaa kana mana hin jiru bilbilli isaallee ammoo cufaadha. Balloo barbaadeetiin yoo rabbi jeeshaa Allahu ta'ala gaa balloon sheekha akka gartee barbaadee na wajjin sheekha mana deebisu goonaa jechuudhaan barbaade maaliif yoo jettan mashaakilli sheekha jalqabe kuni eessarraa ka'ee yoo jettanii kayaa taate gaafa balloo fi diinee fi akkasuma micciir mana keessatti gartee ukkaanfamanii rakkoon garagaraa isaanirra mudattee turte san sheekhaan nu hojii dhaqee waan san dawaallee itti godhee hulaa sanillee akka banamtu godhee hulaa sunillee banamtee alhamdulillah balloollee ammoo fayyee arra fayya qabaa jechuudha. Guyyoota muraasa dura arkeetiin ture viidiyoo inni gartee gallakkisee mana saaggalellee akka waan sheeyinii gartee mana dhaqeellee dawaa itti godhee na fakkaatti ammoo sheeyinii mashaakila keessa jira. Osumanni mashaakila keessa jiru anilleen lafa fagoo irraa jiraadde osumaan ammoo ijaan arkaa jiru dheengadda jawaadee biratti argee formaatee rabbi haa mul'isu anilleen isinillee waan feete yoo jettan akkuma nama dura gartee bira dhaqee cinaa dhaabbaddetti isaan cinaa dhaabbachuu arraas boruus nama miidhame duubatti irraan deebu baleeyyan kiyya akkuma fedhe yoo ta'e ammoo ta'arraa tanaa kun wooma ajaa'ibaati maaliif yoo jettan kiyyoo waan inni keessa jiru agartanii waa'ee dhimma kiyyootti hojii wal qabsiisee dubbiin amma mana sheekaan na mudatte wal fakkaattii na fakkaatte maaliif yoo jettan yeroo mana san dhaqu sheekaa kanni nama gartee sheeyini kanaan dura dawaa godheef na fakkaatte hoodhu waan kana sheekaa fi kiyyoodhaa kan netteen na kan nitee intaltii bakka akkanaa galtu jetteen natti himte amma gaa waraqaan san ani waraqaa san hoodhu itti isin jettullee osoo waan biraa taataniin fuudha harkaan laaleetiin sodaadhe maaliif yoo jettan guyyaa mana ballootti sheekaa wajjiin jara san wallaanuudhaaf gartee dawaa mana sanii goonu micciirii fi miila haalsii diinee keessaa waraqaa waan fuunee agartanii jirtan na fakkaate. Waraqacha keessaa fuun waraqaa hidhaadhaa tamaramtee hidhaadhaa waan san sheekaatu kaameraa duratti illee isin garsiisuu baatte barreeffama achirra jiruu fi waan keessa jiru hunda isaan laalillee inni gaa dawaatti godhee quraanaan itti qara'ee waan sanas baase nuti gaa dawaa waan kanaatis hin beeknu dawaa waan kanaa garuu quraanuma rabbiitii fi warra gartee ilmi rabbii qaban kanumaan alhamdulillah egaa jarri san fayye ammoo wanni imma jaartii sheekaa akkana lolchiisee isii oowwisaa jira sababa waraqaa sheekaa fi kiyyoo kan jedhanii itti kannan san harkaa qabduuf rabshaan tun itti tahaa jirti na fakkaatte maaliif yoo jettan kiyyoodhaas waan na keessa jiru waliin arguu jirra guyyaa lama moo sadii duraan viidiyoo takka laalee garaan hedduu na bade jechuudha maaliif lafa caakkaa keessa dhaqee kunoo maraatee akkas fakkaatee oguu gartee viidiyoo irraa maranii gallakkisan waan nama ajaa'ibsiisu maaliif yoo jettan wanni gartee isa kan namisan
waan isaan lamaanitti yookaan sheekaa fi qiyyootti godhame kataate shakkii takkan qabu jechuudha. Yaman kana keessa namni akkanuma deemee wal barbaadee waan gartee namni tokko waan gaarii yoo dalage nama san balleessuuf yookaan nama san miidhuudhaaf namni yookaan fidee mana siiqaayaa yookaan immoo sikkannaa yookaan immoo nama siiqanna. Amma jaartii sheekaa harkatti itti kannanii agartanii jirtanii jechuudha. Maaliif sheekaa kan ijaniiti nakkananiitti. Ammoo Rabbiin sababa godheeti akka sheenyawaan san hin fuunellee sababa godheeti irraa oolche. Sababni kun maali? Isaa fi haati mana isaa wal dhabanii rabshaa walirra dhaabuu kanaanii waan sanillee sheenii osoo hin fuudhin osuma akkasii rabshatti gaa waliin jiranii isiilleen viidiyoo san dura irratti yoo agartan harkana darbitee osoo kadhadhu sheekallee osoo kadhadhu haatee isiilleen kuttee an halkan san gabbee isiillee barbaadee dhabeetiin qaba akkaanti barbaadullee hin qabu hin beekulleedha. Anilleen ballo bilbilee ballollee yeroo saniif bakka biraatti ture. Ol deebi'ee sheeka bira xiqqoo ture eegas boodammoo anis haajaan qaba ka'ee deemee jechuun hin deebi'ee akkaan deematti eegas boodammoo viidiyoo isaaniitiin argee waan viidiyoo balloon qabee isii mana fide mana deebise saniin arge tasgabbaan jeetii yaade viidiyoo eegas boodaa yeroo laalu kophaa viidiyoo isiin marte gartee haala keessirtuu fi kanarraa na tumee akkasitti viidiyoollee tumuullee viidiyoo irratti argeetiin anillee hedduu garaan na badee gaafa sumaa'u yaada isin achi jala barreessuu turtan kommentii gartee isin achi jalatti barreessuu turtanii fi kana yeroo laalu anillee yaadaan sanuma na fakkaate maaliif wanti isii oobusee kabajaa namaallee dhoorkee akka isin nama kabajne godhee isii akkasi shororkeessu jiraallee yeroo akkana laalee akka yaada kiyyaatti wahumatti jiruutu itti jiraa na fakkaate. Sababni kun ammoo waan sheenii nama cinaa deemee dhaabbatuuf gara bultii isaa facaasuutiin gara miidhaa isa fiduutiin wanni kun inni taamtii jeetii yaada ammoo kana sheenii yoo hubate yoo beekee basiixa jechuuf fakkeenyaa sheeka biratti waan kana dawaaf irraatti godhee dhabamsiisuu danda'a. Ammoo amma sheenii nu manan jiru isiin ammoo sheenii fuudhee jira intala san bira jira itti osoo nan gartee lakkii akkanaaf kana waa'ee furmaatee san faayicha jawaadee cinaa jira osoo nan juuni lakkii jetteeti lolu jirti jechuudha. Amma gaa naa isiillee nanga wal mormine wanni sun gun harkatti laalu wahuma dalagamte wahuma gartee sheekatti dalagamte isiidhaan kanniif janiin tokko inni itti aanu kiyyoon waan san fudhateetti walillee lolan kiyyoo fi yaameetiin kiyyootti bilbileetiin aboo namaatu adiyyaa si kaayee yoo dantaa si goote fudhuun jeeniitti dhufee itti kannee hogguu waan san kannuuf ka'eetu mukuteetti. Amma gaayisiilleen gartee viidiyoo kiyyoo yoo laaluu baatte viidiyoo kiyyoo laalteellee gartee yoo waan kana etteellee yaada dabaafachuu baatte isii silaa waatutti jira mayi akka yaada kiyyaate akka yaada nasruutti waatutti jira hubachuun dandeessuu jechuu barbaadeeti. Anammoo ni hubadha waan san wanni ni hin fuudhiniif waan miikkaadhaan maramee miikkaa keessatti hidhamee ta'a wanni ni hin fuudhuuf hin jirtu. Wanni ni fuudhuuf hin jirtu ni sodaadde isiin dirqamaan gartee akka waan san fuudhellee itti geessu yookaan hoodoo waan kana geessii fi san dura geessa kannuuf hin fedhuutti. Ammoo amma lubbulleen amma kanniif naan jettee anilleen ammaan tanaa yaadadhee niin kannaaf jette. Hayyee kana jechuun akka yaada keessanii maal isin fakkaata? Akkuma isin kanaan dura gartee kommentii irra barreessuu turtan lakkii sheeka uleen hin tuminii waatutti jira quraanatti qara jechuu turtan wauma sani jechuu dhuguma. Maaliif waan san harkaa qabduu fi bultii sheekaa facaasuudhaaf wanni kun gartee hojjetamte malee ayyoon fuudhellee waamumaan angootu jeetii yaada Allah waalam garuu habeekuus rabbii ammoo wanni niin hin fuudhiniif Allah waalam. Maaliif duraanuu yaada kommentii isin barreessuu turtanirra dhaabbadhee waan isii kana jijjiiree kana lolchiisu kanarra dhaabbadhee dhiiroo maal taatee waan shakkiin na keessa jirtuuf waan sana illee hin fuudhuu jiti. Waan san wanni niin hin fuudhiniif wooma dalagamee jechuu barbaadeeti. Gaayoo rabbi jee fuula dura. Nama waan san dalagellee barbaanne as baasuuf waan olamtu ammoo an amma balloo barbaadee wanni gartee jaartii sheekaa akkana lolchiisee akkanatti rabshaa goosisu jiru waan isin viidiyoo irratti agartan ta'e sheekaa fi kiyyoodhaa fi sheekaaf kan ijanii harkatti itti kannamte ka isiin gartee hoodoo sheekaa geessi naan jette santu isiillee kana godhu jira isiillee lolchiisu jira. Kanammoo sheekallee balloo wajjin ta'ee barbaadee sheeka dhugaa jirtutti dubbannee itti himee jechuun balloo wajjin dhufnee wallaanuudha. Tatanaa achi tabiraata isii lolchiiftu hin jirtu jeetii yaada maaliif yoo fuudhaas taate hin fuunees aboon hin fuune jedhee dubbate
waan san isin dhugoomsuu ditti ammallee lakkee fuudheeti jiraa jechuu jirti namni kun gaafa fayya qabatanii yaadanii yoo aqliin garan galin yoo mataan hin jijjiiramin yoo waarran bahin yoo wanni isi godhame kun ka isin jijjiirin taate okay hin fuunee anjee eega dubbate deemeetu nama wallaanu jira sheenini nagee akkana lolti maal jettanii yaadame kanaafuu inshallah taala isinilleen wanni jechuu barbaade du'aa inuu godha pooliijiin kiyya du'aa inuu godhaadha du'aa inuu cinaa dhaabbadhaadha anammoo waan sanniin didee alhamdulillah osoo fuudhee illee wanni rabbiin nan godhin natti hin taatu jeeti yaada isiillee immoo lolli isii kana gartee bultii isii ka facaaftu qaalii sheekaa godhuu didduun rabshaa isa godhuun kabajaa isaa dhabuun wanni isii kana godhu kun dirqama waan kiyyoon amma keessa jiru namni ilaale waanuma gartee hadiyyaa sheekaa fi kiyyoo kan namijee isi kan name santu tana fide jeeti yaada jechuudha. Kanaaf gaabboleeyyiin kiyya isinillee du'aa inuu godha ammoo wanni biraa taniin dubbachuu barbaadu akka Nasruun nama waan akkanaa godhullee hin gargaaru hin deeggaruu si cinaan dhaabbadhulleedha hin fedhullee walumaa gala warri amma dura Nasru abdii akkas gootee hidhaa baaftee akkana jettan inshallah taala ammallee waan hin dubbadhuun qabu fuula dura lakkee Nasruun keessa jiru arguuf jiraattanii kanaachooniin isin dheerisuus hin jiru anammoo yeroo baay'ee viidiyoolee ol bahee isin maru natti mijjatu naaf isin tolu yeroo rakkoon dhufte guyyaa rakkoon dhufte wantootaan harkarraa dhugaa jirtu dubbachuudhaaf viidiyoo kaameraa kaayadhee ol niin baha ammallee gaa yoon balloo biratti argame yoon sheeka biratti argame viidiyoo isin maruun kiyya hin oolamu isiillee rabbi haa fayyisu bultii isii keessatti tasgabbii rabbi haa kennuuf jaati du'aayii godhaa fi akkasumatti hanga dandeessanitti ammallee koomentii jalatti sheeka gorsaa akkatti qaroo taasisaa isallee nuti dhugaa jirtutti himne akka gartee waan isiin amma naan jettee hoodhuwaan kana kanniif jettu san dhugaa jirtu kaan itti himee innillee mana kanatti deebu ni goonaa isallee eega mana kanaa ba'e wanni mana kana jibbisiisee isallee manatti ol hin deebisin uuma jiru jirana fakkaatte du'aayii teessanii nu cinaa dhaabbadhaan isin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu ilmaan Oromoo warreen nu daawwachaa jirtan biyya ambaatis biyya keessaas warri jirtan warreen amantii adda addaa qabdan hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamanii rabbii isin biraa jiraatuun isin jaa hanga viidiyoo gammachuu viidiyoo itti aantu walitti deebinu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.